Lixa Oromiyaatti bakka tokko tokkotti tajaajila bilbilaa addaan jite. Godina Wallaggaa lixaa fi Qeellam Wallaggaa bakka tokko tokkotti tibbana tajaajila bilbilaa fi intarneetii addaan citeera jechuun kanneen maatii isaanii wal qunnamuu dhaban komataa jiru. Guutuun isaa akka armaan gaditti isiniif dhiyaata. Godina Wallaggaa lixaa fi Qeellam Wallaggaa bakka tokko tokkotti tibbana tajaajila bilbilaa fi intarneetii addaan citeera jechuun kanneen maatii isaanii wal qunnamuu dhaban komataa jiru. Aanaalee fi magaalota godinaalee lamaan akka Dambidolloo, Innaangoo, Beegii fi Gidaamii bilbiluun tajaajila bilbilaa akka hin hojjenne BBC'n mirkaneeffateera. Itti gaafatamaan Itiyoo Telekoom Riijinii lixaa obbo Mulaatu Gaaddisaa tajaajilli kun sadaasa 4 bara 2020 irraa eegalee adda citu akka dhagaan BBC'ttis himaniiru. Tajaajilli kun maaliif akka addaan cite garuu wanti beekan akka hin jirres dubbataniiru. Tajaajilichi erga citee dhageenye tajaajila kana banuuf cufuuf aangoon nuuf hin kennamne hojiin keenya akka riijinii tajaajila maamiltoota keenyaa kennuu qofadhas jedhaniiru. Tajaajila kan addaan kutuu waajjira isa olaanaa irra ta'uun himuun isaanii osoo gaafattanii deebii argachuu dandeessus jedhaniiru. Tajaajila bilbilaa fi daataa moobaayilaa addaan cituu isaa hooggansa Itiyoo Telekoom ol jiruuf beeksisuun deebii akka eegaa jiranis himaniiru. Itoophiyaa keessatti tajaajila bilbilaa fi intarneetii kennuu dhabaatti tokkichi mootummaan dhuunfatamuu Itiyoo Telekoom waajjirri isaa muummee dhimma kanarratti waan jedhe hin qabu. Tajaajilli kun akkuma mootummaa naannoo Tigraay keessatti tarkaanfii waraanaa fudhachuun jalqabeen addaan cite. Godinaalee Wallaggaa keessa amajjii bara 2019 irraa eegaluun baatilee muraasaaf tajaajila intarneetii fi bilbilaa addaan citee ture. Yeroo sababa tarkaanfii mootummaan humnoota hidhatanii naannoo san socho'an irratti fudhachaa jiruuf tajaajilli addaan cituun himamaa ture. Bitootessa xumura irratti weerara koronaa vaayirasii wal qabatee namni odeeffannoo akka argatu tajaajilli kun akka deebi'u dhiibbaa jabaa taasifameen duuba deebifameera. Kunis erga pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa godinaalee Wallaggaa lixaa Wallaggaan guutuu daawwatanii booda tures jedhameera. Tibbana godina Wallaggaa lixaa aanaa Gullisootti namoonni nagaa 32 ta'an ajjeefamuu fi gochi kun naannocha keessaa kan socho'an Aboo Shanee qaama jedhamuun raawwatamuu mootummaan himaa ture sanaan wal qabatas jedhaniiru. Hidhattoonni yakkaa kan raawwatan irratti tarkaanfiin fudhachaa akka jiruu fi hidhattoonni 24 ajjeefamus poolisiin Oromiyaa beeksisee ture. Tajaajilli intarneetii fi bilbilaa amma adda cite kun tarkaanfii amma mootummaan hidhattoota irratti fudhachaa jiruun kan wal qabatu ta'uun wanti beekame hin jiru. Dabalataan erga waraanni humnoota mootummoota federaalaa fi naannoo Tigraay gidduutti jalqabeen as tajaajilli bilbilaa fi intarneetii achittis addaan citeeras jedhaniiru. Tajaajiloonni bu'uuraa kunneen akka naannichaatti deebi'aniif dhaabbileen mirga namummaaf falman gaafachaa turani. Humni poolisii addaa naannoo Tigraay buufata waraanaa raayyaa ittisa biyyaa ajajaa Iizii kaaba Maqalee jiru haleeluun ka'umsa lolaa amma adeemaa jiru ta'uun mootummaan deddeebi'ee himeera. Barreessituu waajjira adda bilisummaa Oromoo kan taate Aadde Meetii Milkoo qaamolee nageenya mootummaatiin to'atamu dubbii himaan aboo obbo Baatee Urgeessaa ibsan. Guutuu gabaasa kanaa akka ta'an isiniif dhiyaata. Barreessituu waajjira adda bilisummaa Oromoo kan taate Aadde Meetii Milkoo qaamolee nageenya mootummaatiin to'atamu dubbii himaan aboo obbo Baatee Urgeessaa ibsan. Obbo Baatee Urgeessaa toora marsaa hawaasummaa isaanii irratti akka ibsanitti Aadde Meetii Milkoo barreessituu waajjira adda bilisummaa Oromoo kan taate onkololeessa 29 qaamolee nageenya mootummaatiin magaalaa Finfinnee keessaa butamteettis jedhaniiru. OMN hiriyoota hojii fi maatii qunnamuuf waan jiru gaafachuun akka adda baafattetti yeroo ammaa kana Meettiin Buraayyuutti geeffamuun mana hidhaa buufata poolisii sadaffaatti hidhamuu ishee mirkaneeffatteerti. Akka hiriyoonni ishee jedhanitti bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo Saansus jedhamu keessatti qabamuu ishee kan himan sababa qabamuu ishee garuu hanga yoonaatti wanti adda baafatan kan hin jirre ta'us ibsaniiru. Aadde Meettiin hirmaannaa siyaasaa alatti osoo fayyaa ta'uun ogummaa baratteen hawaasa Oromoo tajaajilaa jirtu qabamuu ishees beeksisaniiru. Oduu biyya alaatiin Joe Bideniif Kamala Harris mana marii ce'umsaa COVID-19 irraa ibsi kennameef. Joe Bideniif Kamala Harris manni marii ce'umsaa COVID-19 irraa ibsi kennameef. Filannoo pirezidaantummaa kan moo'atan Joe Bideniif ittaanaan isaanii Kamala Harris mana marii dhimma koronaa vaayirasii gorsuuf hundaa'e
irraa ibsi kennameef. Odeeffannoon kun kan isaanii kenname gama bilbila viidiyoo zoomiin wayita ta'u gareen kunis saayintistoota, doktorotaa fi ogeeyyii fayyaa hawaasa of keessaa qabata.